Kaleessa sanitti dhufuu qaban haqni irra daboo qaba. Eh. Dhugaa kiloolee bira rakkoon jira. Dhugaa ammoo ashitti dumaashitee bira rakkoon jirti. Suni haqqi rabbi irra daboo waan ta'eef caal jettanii warri waa daddarbatanii illee namatti waan daddarbatin aadaa. Dhugaa ammoo abbaan dhugaa qabu san hin baarra jechuudha. Akkan. Amma itti dawwala. Itti dawwale haa dhufan. Miliyoona 18 jechuun bar. Assalamu alaikum. Maal dhuftan? Bakka jiru akkamitti akkatti obboleettiin koo. Faayiliin keessan aga baatii 12ffaa guyyaa 10 cufaadha isin deemaa Asli. yoo eebbi jiraate bakka eebbaa dhageeffadha. Yoo eebbi jiraate bakka eebbaa, yoo sargiin jiraate bakka sargii, bakka hunda. Asli. Ah. Dhugaadhaati faayilii cufteetta. Nuti fedhi makeessi eegna atumti akka nu jalaan miidhamne maaliif fedhi? Yes. Waan ati jaallatte siif. Asli. Ah. Walla ila ammallee waan takka qofa dhage waan takka qofa isinitti hubachiisa uummanni as jira jettanii Faayiliin baruu barbaadda adde. No wallahi no yoo isaan afaa ofii qabatanii na irra hin ta'e jechuudha. Asli karaa Doktora akka walirra deemne ka. La. akkuma anatti himteen amansiistee Dhagay. Kan egaa indaatti xayi akka waliin lolle. Akka ilmoo namaa nu beellamte waadaa seente faayiliin kee cufame yoo warri asirraa mana banatee suuraa namaa galabbatee nama arrabsu namarraa haasa'u sirraa dubbate ana itti gaafatamaan kasanirraa hafe warri koomentii sihii guddoo tanaa miti seenayyuu seenaa ofii dhaluu danda'anuyyuu jala deemanii arrabsan dhaqi koomentii isii ilaali tiktookii seenaa jala jechuudha. Akkasi ijoolleen keenya warri koomentii illee yoo dhuguma waliif yaaddan akka miskiinatiif yaaddan arrabni uguruun dhaqu haga gaafa baatii 12ffaa guyyaa 10 nu eeggadha. Doktora isinillee kabajaan gabboo baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabanya gabboo girgirri uummata kanaa wajjin xiqiin qabina. Ishi galatoomaa ulfaadha. Thank you. Akkas godha. Guyyaa beellamaa eega. Beellama eega koomentii jettillee barreessu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiyaar. Yes. Enfiddu obboleettite. Abbo Doctor Dagay. Amma Ati sarbii kana kabajaan godhachuu barbaaddu? Barbaadda moo barbaaddu? No way ila Dagay Doctor. Isin maal jetti beeyta? Namatu yudo gongorseni beeyta isi amma. Abukaadoon barbaachisu amma. Afachu ka yaada ibsanna ka Doctor ma manni murtii yaada namarraan fuune ka maali ture? Yaada kasaashii wal bira dhufee ragaadha. Ragaatti qophaa'uu dandeetta malee abukaatoo ta'uu hin dandeettu. Amma Qoy ayyee dawwalee itti maa dhuftu qoy. Maal dawwaltaa achi jirta? Ani mu wallahi karaa deemu. Shoof. Amma ilaalaa turre bar. Wanna ka TikTokidhaan yaa TikTokidhaan kino an karaa deemu jira. Eeshi. Yalla gari kootu jedhani atillee gasii ta'e irratti qabdaa fi dubbi. Iwa ma qoy hindaqee yaamam. Ayyee. Inna akkasi haa dhuftu abbaa duuba ati fidi Aishittillee fidi atam. Aishittillee Hamzallee Paayileetillee hundaa hin fidi. Iwa bakka bataam turu. Akkas. Ayyee. Baay'ee ta'us. Daga tokkoffaa irratti himjatee takka tos jira kaatana galchira mubaarakni mataa turte mana kiyyatti ani Kamileena 18 kana dhufa. Kamileena 18. Koy asin itti muufi dhageeffadha amma miliyoona 18 irra waan jiraniif himannaan birallee banamuun barbaadu namni mubaarakni himattan immoo kana booda mana tokkummaa yookaan mana iluu himadhaanaa mubaarak xilaata biloogii jala wal jirra namni mana kiyya dhufu hin jiru mana isaan dhaqu nu lamaan yoo anillee waa nyaadde isatti nan himatina inni illee waa nyaatee jire natti himatina akkanuma isin dhaabuuf. Galatooma. Araarsi ka Doktor araarsu wayyuu. Laa yoo araarri bu'ee bar gaafa mootummaa taatu nagaya
biyyaan barbaaddu. Maaliif yoo nageen inni bu'ee uummanni nagayaan ba'ee galee karaa tolchi jedhanii bishaan hin qabnu jedhanii nyaata nuroon nutti waddada jedhanii madaabaraan qaalee jedhanii si galee nageen hin barbaachisu. Naangoo keessan dheereffachuu jettanii nama walitti naqxu jechuudha ree. Eeka ana qofa miti mootummaa addunyaa hundatu akkati. ጌታቸው dhimmi mubaarikii fi usmeena laallata isaan anaatu walitti araarsa. Ayyaa ta'u mana keetti dubbanna. Ayyaa dooktarii jedhaa gaa. Mubee Eegaa dhageessanii jirtan. Ayyaa abdi mana kiyya goona kasaanii. Bitu power kana silate. Ate amma akka Itoophiyaa bira kuttee kun biyya meeqa warra bulchaa jirta. Jala buutee jirta waan ta'eef dhimma kana atummaan hordooti sin jenna. Eedamma kiyaarii hojii teenya wajji marannee turre. Qabadheen dhufaa isillee itti himee jira manaas ni kottu jedheen. Amma immoo si taarrafamtee manuma keetti taasitti dhufanii malee maal gootaa nama bira deemtaa waan janii akkasumaan jitti jawaabee taa kiyaarilleen. Bakka dhuguu baannaan dhugumaa jechuudha. Ashitti maqaan balleessinee jechuun sirra koo qaba akkasi. Laazima dhuftiin dhufti. Amma ufiif jecha dhufti nuufi miti. Nuufi miti. Alaa dhageeffadha. Anamma ani waan namni keessan haasa'uu qabullee hedduu nan baasisina. Dafa galmee sadii kabiraatu jira kottu sooyyeteen. Ani ganda feeterraa ta'ii. Oromummaa ta'uun keenyaaf gahaadha. Abbaa feete ta'e Habiibti galmeen kamileena 18 malee kabiraatu jira. Ka keessan sirraa qabe baay'ee jira waan ta'eef dhufnaan dhufuudha. Dhufuu baannaan nuti achitti dhufnee sin ajjeefnu waan ta'eef uummata keenya sirraa qabachuudha Habiibti. Uummata karakkoon hin jiru. Karaa kaaniin karaa seerattiin abbaalleen jira deemataa ragaa jira. Homaa rakkoon hin jiru. Yoo dhufte dhufi. Yoo dhufuu baattellee wanni hedduu isin gabbarruuf hin jiru rakkoo miti. Dirqamaa miti. Dirqamaa miti. Maal ganda jalatti illee dheesin ijoollee ganda keetitu maal akka ta'an hin beekna jechumaaf dooktortichaa fi kamiidiyaa qabu. Kanallee gurraa qabaadhu. Kaashitti qofaami. Ijoollee ganda keetitu ijoollee wallaggaa fi masiin gurguddoon lamaan. Iccitii na isin himataminuu ka warra intala ganda kiyya eessi bira taraniyyuu hin jira jechuudhumaaf. Akkasi. Ani maal rakkadhe feetu arsii ta'e, feetu wallaggaan ta'e, feetu shawaa ta'e, feetu argite minaa gabbanya. Ani chaayinadha. Chaayinadha. Ani Oromoo miti. Oromoo miti. Itoophiyaan akka biyyaatittu aappii mataa ofii qabdu, warshaa tokko qabdu, karaayyuu nutu isinii tolcha, isaan irratti waa nyaattanuu nutu isinii tolcha jechuudha. Nuti akka chaayinaa Oromoo tajaajilaa turte tokkotti akka biyyi kiyya Oromoo tajaajilte tokkotti isin tajaajilaa jirra. Nuti ilaallatu dhimmi kootu. Kunoo ashittiin dhufte. Yoon dhiyaanne si rakkoo qaba jechuudha. Asli duuba chaayinaan akkamitti Oromoodhaaf dubbatti moo akkamitti Oromoo irratti gaaffii banuu dandeessi? Warra keessanitti bilbili meeshaan chaayinaa kan meeshaan chaayinaa mana keessan keessa jira jedhin yoo meeshaan chaayinaa mana keessan keessa hin jirre andi qaala laastikii bishaan itti dhugan irraa eegale. Birmoorraa eegale meedhi. Maallaqaan bitanne kaanii jira mana kiyya keessaa huni jira. Amma mootu maallaqa ikoonomiin jireenyi waan qaala'eef tolatti akka isin tajaajilu chaayinaan isin na ergite. Ati meeshaadha moo nama? Meeshaan ni jira mana kiyya. Namumatu tolcha meeshaa sanillee karallee namumatu tolcha injiranoota meeqa jira ka chaayinaa ka karaa tolchaa jiru. Chaayinaa si tolchee Oromoo si erge jechuudhaati. Jilaa chaayinaan nan tolchine lammummaa kiyya chaayinaadha nama banii aadami. Duuba yoom namni lammiinsaa chaayinaa tokko biyya abbaa qabdu. Mana murtii federaalaa dhaabatanii gaafii darbaa akkana kana balaasaxaanitti dubbachuun nama adabsiisa. Gasirraa faa nama darbisiisa. Siraati yaaqi. Okay, dhiifama.
mucayyoo saaraa jettu Dhiirri 18 akkuma kana guutuu jabaata jechuudha amma dhufuuf. laa dubbiin agarri ofitti qosoqqosuu barbaadde mucayyoo miskiina miira keessa galtee dubbii ofii qosoqqosuu barbaadde. Wallahi dubbii ofii anaan waan teessitti dhufan booda. wallahi sooyeeti yoo as jala jiraatte kan eegaa akka taxaallash turuu adeella. Abbaan fedhe narraa si baasuu hin danda'u wallahi dhugaa si hima kottu. Abbaan feete feemasii feete wallol yanaa walitti bu'ii miidiyaa kanarratti gaarii miti si an dhuguma sitti hima. Mungkin nan beektu tayaa ani jinni zaayira deemtu kan eegaa indaatti xayyi. Baay'itinnat የጠየቅኩሽ ነው ኮቱ እና ሳራፋ አጀላ ኮሜንቲና በረታ ጅራ ጀቹ ዱማፍ ወጋሸን ሀቢብቲ Warri himatoo dhiyaateetiin jira moo himatamtuu ufa dhiyaata wal? ወር ዲያቱሞ ሚዳማን ቦደር ዱፋ ካዮ ያከማን ዱፈ ሚዳማን ዱፋ Miidhamaan suni dhufeetini yakkamaa itti barbaadanii miree akka seeratti sila. daalaana dura yakkamaan ka kenne miidhamaan doosee bane kutee bar Seeraan bakka qaama seeraan hiddee miidhaa kamii barbaada jechuudha. Qaama seeratti barbaadaa jira. qaama seerattu doosee banatee kute miidhamaan amma Waliigala. warri kiilolee Akkasi sirreedha. la warri kiilolee doolaara 18,000 miliyoona 18 qasasameemi galmee miliyoona 18 kana jalatti doktora jira warra feemasoota gurguddoo jira sarraatanyaa waggaa 5 faa dalaydee damoosan argatanii jira dhugaa isinitti hima isinii galee sarraatanyaa waggaa 5 bilaashe dalaydee jira galmeen miliyoona 18 kun waa hedduu qabata kanaafi wanni kun akka shanfanamuufi dhugaan kun ba'u yoo barbaadan dhufanii dhugaan kana somni kana jedhee abbaa ofirraa morma yoo amanan akkamitti akka araarri bu'u yoo didan immootu tarkaanfiin jalqaba akka uummanni kenna baay'inatti nyaatuu dhaqee doolaara nyaatamu ummata kenna beeksisuudha taa akka jedhe. Inni lammaffaan mootu ragaa jira waan ta'eef karaa seeratiin hordofuudha. Hunduu seeraa oli. Seeraa gadi namni kamuu abbaa fedhe maan taane seeraa gadi jechuun namni kamuu seeraa gadi. Walaaf faraarra'uun minaaminiin hin dalagu asitti. Seeraaf seera qofaan nuti. Dhugaaf dhugaa qofaan nama bira dhaabbanna nuti. Waa takka kanuma. Kanuma. Kiyaarilee sodaa. Ammallee warri dhiyaatanitti maa reeffa firaa torba garagalchan jedhanii irraa baasati laayif irraa fidaa amma namoota tokko tokkotu hin deemin jedhanii warri amma dhorgaa jiran kun booda waasii ta'uuf hin danda'anii xoorinnan gaafa irra baname isimatu gabbayee boo'u ta'a ammumatti osoo wanni hedduullee badee garallee walitti madaa'in fuulillee walitti nama garangalin ammumaan osoo fudhaqabdee yoo bilisa taatellee wanni kun shiraan irratti ka jedhamu taatellee akkasiin jettu san ufaa qulqulleessitu yoo immoo nagaan ta'in dhufteetiniin karaa jiruun waliin mari'atan jechuun namni kun hundi qophaa'ee taa'aa jira nama 5,300 ta'e kun guutuun akka isaan barbaachuufi takkaa jireenya kiyya irrattu miliyoona qarshii kanaatu dhaga'een beeku gurrattu arguu dhiisi. Maa ragaa jira kan akkaawuntii isaaniitti irratti gale maa rakkoo qaba kun ragaa jira guyyaa 13 gaafummaa taa'uu jira mana hidhaatu kun wannoom Dhufaa jirtu bakka laayibii cuftee dhufaarti doktor dhufaarti. ayye Arsenal lafti ne Dhufaa jirtu laayibii cufteetiin jirti haa dhuftu yoo isin dhufte wal galchaa. warra giiftii kan dhugana namni kuma ja'a kun fooloo godhaa tooppi waan tooppitu warri fooloo barbaadan kun akkatti waa kenna akka maalkaamuu kanatti maalkaamuu thank you akkasi mana keessan jajjabeessa mana keessan mana murtii federaalaa sappoortii godha akka mooxaan baanu. Yaa Mubaarik ati Doktor Mubaarik baafatteetiif firarraa kaaftee osuma ati waswaastee doktorummaa fi baaftee firraa mulqituuti. Doktor Asliin kunoo mana murtii federaalaa godhe waajjiraati maaluma eegu jirta? Yaa carraa mubee. Rabbi jadi bakka himannaa kanatti maqaa koo waamin an mubarakii miti amma.
Yeroo biraa mana murtee keessatti bakka lamaan taasanu. Isin hundi shakkamaadha jechuudha baraala kana. Membarii ta'a namni kuma ja'a kun hundi keessan. Akka yeroo waa himattan barbaadan dafee notification isin dhufu. Okay. Amma dhiifama wajjin girgirriin barbaadu nama mara gadiyaasii an obboleettii ta'e hangafaatii waan jetteef jala teettanii